Jaalalti onneera eedawmillee sida beendanda. Agayoon aan arganne waan ajaa'ibu barbaadaatiin jira. Ani waanan beeka bakka ta'etti bu'eera taaksiirraa garuu hin arganne ammayyoona. Mee namoota karaarraa gaafadha qoy. Baay'ee. Namni haga kana akkamitti baduu danda'a akkamitti dhokachuu danda'a magaalaa kana keessa. Wal barbaadaan namni wal jaalatu meenaa himi eessa bakkeen jirtu arraas boruus akkasii jaalatu ana miti onnetee gaafatu tiyaa tiyaa hullee tiyaa maaliif narraa fagaatte biyya. Kabajamtoota daawwattoota keenya AMN PLUS irraa qorii dilbataati kan isin daawwachaa jirtanii qorii dilbataa keessaa immoo qophii addaa tokko qabanneetti kan itti jiru. Egaa erga silaatii jalqaba irratti akkuma itti ilaalaatii turtanii nama ni barbaadaa jiru tokkotu jira. Namni kun eenyu? Ati hoo maaliif barbaaddaa? Dhimma maaliif barbaadaa jirta? Jechuun keessan waan hin oolle. Sana immoo nama sana akkanatti manitti kallattii gara kanaan jedhanii gama kanaan agarsiisaniiru. Qophicha qopheessuun immoo turtii kasii waliin taasisaa caaltu shumee akkasumas ogeessota kaameeraa wajjiniin na hordofa. Jaalalti onneera eedawmillee sida beendanda anafsii hullee. Jaalalti onneera. Nagaa dhufte. Kam. Gaari. Ana. Hawaasa hunda sinii yaafachaa jira. Nagaa dhuftanii. Hawaasa wajjin sinii yaafatee dhugaa. Dhugaama? Baay'ee gaarii. Waaw. Meeqa amma bullee mee? Eeyyeen. Wanti hunduu jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya imala keenya AMN PLUS irraa taasifannee as maatii Siitkoomiin diraamaa Bubbee hojjetan gidduutti kan argamneeti kan nuti jiru. Isaan waliin immoo turtii bareedaa taasisna. Isaanis bifa bareedaa fi miidhagaa ta'een bakka hojii isaaniitti egaan simataniiti kan isaan jiranii bunas naa danfisanii. Eenyu naa danfisee amamee natti maara kan harka baasa. Dandeessaa jirtu namni biraa. Egaa buna keenya dhamdhamachaa waan nu qopheessitanis egaarraa nyaachaati. Haasaa keenya ni taasisna. Waan bareedaa fi haala namatti tolu tokkoon egaa dhufaatiidha kan isaan jirtanii. Gidduu kana immoo dhimmi sunis ajantaa ta'ee namoonni hedduu wal harkaa fuudhanii hawwii guddaadhaan kan isaan karaa AMN PLUS eeggachaatii jiranii. Hojiin kun maal fakkaataadha? Maatiin keessanoo akkam ture? Wanti hojii kana duuba jiru maal inni? Qophii kana yookiin immoo Siitkoomii kana maaltu adda godhasa jedhu waan tokko kaasnee hin haasofna. Mee mataarraa jalqabnu. Miilarraa jalqabnu. Egaa uummanni bal'aan si beeka. Gama Siitkoomii kanaan immoo gaa'eetii qabdu hojii walaa barru. Tole ani Abaaboo Warqinaan jedhama. Haadhaa fi akkoo ta'eetan dhufe. Kanatti hojjettu jechuudha. Ermiyaasuu Akkenneen jedhama. Bubbee keessatti karaktera suuqii nagadudha. Gurgurtaa jechuudha. Amma namni bitu hin jiru. Akkam gabaa qaba? Baay'ee liqima fuudha. Dhiyootti mana irratti diguun keenya nafu. Dhugaa. Uummanni dhumti kun siifaa birmatuun jedha kan maaliin jedha reekan? Uummatuma fuudha jira. Oolma fuudhee kun hin ciba. Uummatuma baay'ee bareedaadha. Karaktera baay'ee bareedaadha. Baay'ee koomediidha. Namni illee waan baay'ee irraa barata. Warri suuqii illee akka isaan waamanii waan baay'ee naa godhan beeka. Miti kana booda jechuudha gaafa ergaa diraamichi bahu. Ergaa isaanii baay'een hojjedhaaf iddoon ta'e. Waan garaa keenyaa dubbate. Waan garaa keenyaa dubbate kottuu kana fudhunaan jechuun isaanii tola fayyadamuu kan ol suuqura. Baay'ee bareedaadha. Waaqobsitaa dha. Ani karakterii anama hojjedhu karakterii kana duraarraa xiqqoo addadha. Karakteriin ittiin kanaan dura beekamurraati tokko karakteriin diraama ittiin hojjechaa ture kana dura nama xiqqoo ariitiin qabne nama xiqqoo akka gowwaa wayisiisuu ta'e raawwatti. Inni kun garuu baay'ee smartiidha. Baay'ee ariifatee deemaadha. Abbaa mucaatis immoo dura akkasii maal godhan amma yoomitti qofaa olii gadi fandalallee dhugaadha. Qorri sammaatiira bubbeen. Qorri sammaatiira. Bubbeen si rakkisnaan. Bubbeen rakkisnaan. So karakterii abbaa mucaati. Karakterii barateedha. Karakterii kanaan dura hojjedhe irraati addadha. Egaa
amma humna kooti yaaleeraa isa kaan immoo odeessiitu murteessaa. AMN PLUS afaan Oromoo akkamitti ilaalte? Gara maatii taatee gaa'unumus walii dhaabbata kana wajjin walii galtee taasisee jira Jaanko Productioniin. Mee maal fakkaata simannaan? Miirri isaa akka simannaan baay'eedha. Simannaan baay'ee baay'eedha. Waan simannaa isaanii madaalus immoo hojjenna jedhee namana. Egaa gaarummaan isaa kan keenya odeessii qabna already kanaan dura. Odeessii keenya sana qabnee gara AMN PLUS tti fiduudha. Kanaaf iyyuu waan baay'ee nutti ulfaatu hin jiru. Garuu AMN PLUSiin baay'ee nu simatanii baay'ee harka bal'isanii nu simatanii jechuun hin danda'ama. Carraa gaarii nuu kennanii isaanii wajjin hojjennee immoo wal qabanneetu guddanna. So asumaan iyyuu namootni viidiyoo kana immoo digital media AMN PLUS irratti arganii YouTube channelii AMN afaan Oromoo jedhu galanii subscribe gochaa nu eeganii amma torban har'aa deebinee dhufnutti subscribe godhanii nu eeganii torban irraagaa haasaadhaan utuu hin taane hojiidhaan walitti dachaana jechuudha. Hayyeen egaa qoodni hundi keessan fudhataniiti Siitkoomiin kana keessatti hojjettan waan baay'ee nama kofalchiisu bareedaa ta'adha jedheetanii abdii qaba. Anis mee gara kaaraakterootaatti dhufu kootiin dura waa'ee Bubbee haa kaasnu. Ka'umsi Bubbee mee akkamiin dhufee maqaan kun illee akkamiin laatamee fi kana dura maqaawwan diraamaawwan Siitkoomiiwwan beeknu irraa xinnoo waan adda ta'edha. Bubbeen akkamitti Siitkoom diraamaa ta'e? Egaa Bubbeen gaafa akkasitti fagoodhaa ilaaltu Bubbeen egaa wanta humna guddaadhaan deemudha. Waan tokko waan fuudhee deemuu danda'udha. Waan tokko immoo waan qulqulleessudha. So Bubbeen gaarii fi hamaas of keessaa qaba. Garuu Bubbee humti jiraachuun isaa immoo waan sosocho'u jiraachuun isaa nafu jechuudha. So maatii Siitkoomii keenyaa keessa torbaniin Bubbee ka'utu jira. Torbaniin Bubbee tasgabbaa'utu jira. Maatii nama hundumaa keessa gallee Bubbee sanaanii warra rafee Bubbeedhaan dammaqsinee kolfisiisna. Warra of dagatee taa'u Bubbeedhaan fuunee iddoo biraatti geessina. So torbaniin bubbisuudha jechuudha. Hundumtuu sababa mataa isaatii qabaachuudha. Torbaniitti kutaawwan ce'anii ajandaa kaasan yookiin immoo dhimma konfliktii kaasan ni qabaatu jechuudha. Hayyeen namatti tola. Iddi yaadni kun walitti qabamee maqaan Bubbee jedhu ka'ee fi booda iskiriptii sana barreessuu irratti qoonni ture yookiin immoo tiimiin ture maal fakkaata ture? Isaan akkamittiinidha kan isin walitti qabatan? Hojii Siitkoomii kana hojjechuuf almost waggaa tokko olitti qophoofne pre-production isaa yeroo dheeraa nu fudhate kalaqa yaadrimee isaarraa kaasee amma kaaraakteroota build gochuu achi booddee stoorii sana ijaaruu namoota cast gochuu rehearse gochuu waraabuu AMN PLUS wajjinis immoo agreementii goonee amma hojiitti galutti baay'ee turre sana keessaati creative teamii wanta jedhamu qabna tiimiidhaan hojjenna nuti wantoota hojjennu baay'eesaa hojii keenya sheerii goonee hojjenna namoota baay'eetu jira yaada namni tokko qofaatti murteessu hin jiru yaada wayitu dhufaa yaada sana irratti diskasii goona yaada walitti finne sana immoo screen play namni barreessu tokko jira isatti laannee stoorii sana barreessaa jechuudha. So Siitkoomiin kuni yaada nama tokko qofa yookiin gartokkee ilaalcha koo yookiin ilaalcha hirmii ilaalcha abaaboo yookiin ilaalcha nama biraa qofatu hin taane namni tokko yaada fiduu danda'a achi booddee walii wajjin diskas goonee immoo gara skriiptiitti deebisna jechuudha. Kanaaf iyyuu ilaalcha adda addaa baay'eetu jira. Kanaaf Bubbee kaasuuf iyyuu salphaataa jechuudha wantichi. Karaa tokko qofa dhufu karaa hundumaa dhufa waan ta'eef. Inni tokko yoo kaase inni tokko immoo itti afarsaa jechuudha. Egaa namni tokko skriiptii barreessee sana booda daayirikteera isaatti kan inni geeffatu daayirikteerri immoo namoota qaama kana ta'anii hojjetanii diraamaa kana lubbuu itti horan yookiin immoo waan yaade sana namoota lafa godhaniif karaktera barbaadadha kan inni fiigu mee sana select gochuu filachuu keessatti akkam ture miirri yeroo sana ture? Erga dura stoorii sana hojjennee booddee kaaraakteroota sana erga boocnee booddee gaa hojiin itti aanu kaaraakteroota namoota taatoo sana hojjetanii itti barbaaduudha. Hojii Siitkoomii keessatti immoo akkasa diraamaa kaanii dandeettii qofa gaafatu kennaas gaafatamu koomedii hojjechuudhaa fi namni tokko akkan itti nagaa bultee jedhuu fi akka itti hirmiin nagaa bultee jedhu gargari. So namni tokko kan inni koomedii godhu haasaasaa qofa osoo hin taane akkaataa isaa fuula isaa facial expression waan jedhamu jira isa barbaada waan ta'eef isaaniin barbaaduun baay'ee nu dhamaasee ture garuu Rabbi fagalatu namoota warra hangafoota keenyaa warra kaabaabofa isaaniin warra muuxannoo guddaa qaban jiru achi booddee namoota warra akka Ermiifaa daa'ima warra xixiqqoo kana lafa dhufaa jira daa'imota waggaa 30 wayii keessa jiranii so warra haaraa kanas walitti dabalannee kaastii goone kaastii keenya yeroo kaastii goonu namoota vaaraayitii adda addaa qaba walitti daballe namni guddaan jira akkuma isheen jette kaaraakteriin akkoo jirti akaakaa jira haati jirti abbaan jirti daa'imni xiqqoonis jirti
Dhaloota hunda gidduu galeessa. Dhaloota hunda generation sadan walitti qabata. Sanarratti dabalataan immoo professionii adda addaa qaba. Siitkoomii keenya keessa looweeriin jirti, namni ogummaa seeraan hojjetu jirti, teeknishaaniin jira, namni mana keessa elektirikii sirreessu jira, namni daldalaan jira suuqii keessa namni hojjetu. Hojii adda addaa professionii adda addaatu jira waan ta'eef AMN PLUS irratti hojjenna miti jireenya magaalaa irratti hundaa'e waan ta'eef haga dandeenyutti kaaraakterii jiruuf jireenya hawaasaa guyyaa guyyaa keessa jiran keessumaa kan magaalaa isaan hunduma isaanii itti daballeerra. So gaarii ma jedheen yaada gammatti iccitii hunduma isaa gannu baasisaa irta torbanarraa maal akka ilaalan waan wati nootti na bu'aa jira rakkoo qabu. Maaltingaa amma nama sitti bengaa. Maal tafe? Maal tafe? Dhummisaa kana taachuu tafe. Deemure qajeelu. Egaa namatti tola gama iskiriptii barreessuu akkasumas taatota wanta sanaaf madaalan filachuu keessatti waan jiru gaatii bal'inaan naa kaasteetta. Sana booda immoo kaaraakteroonni ati filatte taatotaati filatte keessaa immoo hangafa akkasumas warreen giddu galeessa keessaatis jirta. Gara keessanitti immoo haa dhufuuti waan tokko haa taphannee gara keetti nan deebi'a waaqo. Abaaboon hojii hedduudhaan si beeknaa buleettiidha namoota dhaloota baay'ee horatteetta. Isaan keessaa inni tokko. Umuriin koo guddaadha. Dhugaadha. Umuriin koo illee sokkaadha. Sokkaadha garuu daawwattoota keenyaaf jedheen xinnoo gadi sii qabe. Wayyuu. Jaarsi mana keenyaan dhaggeeffata tanaan xuruun ta'u. Abbaan kee kan koomiti. Egaa ijoollee kana wajjin hojjechuun kun miira akkamii qaba dursa? Baay'ee gammachuu guddaadha kan sitti dhaga'amu. Maaliifin hanga tokko dhaloota itti aanu horatteetta jechuudha. Yeroon keenyaa fi yeroon ammaa garaagarummaa guddaatu jira. Gammachuus, gaddas, rakkinas, bal'inas dabarsinee as geenyeerra. Amma immoo dhaloonni amma jiru immoo carraa bal'aa qaba. Isumaan iyyuu immoo dandeettii ijoollee dandeettii gurguddaa qabanidha. Kan amma dhufaa jiranii isaan keessaa immoo isaan kana isaanii wajjiniin ijoollee dandeettii guddaa qaban ijoollee nama akkam jedheen siif ibsa waan hundumaanuu gama hundumaanuu hunda galeessa ta'anii gahoomanii wajjiniin hojjechuudhaaf carraa argachuu kootiif immoo gammachuu guddaadha kan natti dhaga'amu. Egaa namatti tola kana dura kaaraakterii ittiin yookiin taatummaa ittiin habaaboo beekan namni kana dura ni jira. Amma immoo haadhummaa fi akkootaattis qabattee dhufteeti kanatti jirtu. Warreen dura taatummaa ittiin hojjechaa turte keessaa ishee kana maaltu adda godhame? Ishee kana kan adda godhu haadhummaa, ogummaa, haadhummaan maal akka ta'e immoo jiruuf jireenyi maal akka ta'e ilmoo ishee barsiistu, ilmoo ishee irra darbitee immoo ilmoo isheetii ka barsiistu, duudhaa kan itti fufsiisuu barbaaddu ishee akkasitti tasgabbooftu. Ishee duraa ishee dheekkamtu ta'uun ta'een jechuudha. Anis kan agarsiisa kaasee dura abaaboo gaafa jedhamu anumtuu diraamaa ishee baay'ee kan ittiin beeku loltuudha. Egaa namoonni baay'ee isaanii fuulli kee haaraa miti daawwattoota keenyaaf baay'ee si beeku jedhetanii kana yaadu keessumaa yeroo dhiyoo as immoo hojiiwwan garaagaraatiidha kanatti hojjettu kana dura tiiktookiidhaan achiin immoo gara siitkoom diraamaattis dhufteeti kanatti jirtu. Mee akkamii bubbeen akkamiin ilaalte? Situ bubbisee rakkisee moo? Anaaf maqaan isaa iyyuu gaafa dhageenyaaf cimaa ture. Bubbee biyya keenya immoo bubbeen dhufu ni fatu. Dhugaadha. Dhufenne dhu. Seexanatu darbaa jira jedhu. Darbaa jira gadi hin baatu. Balbala cufattayyuu. Bubbeen baay'ee bareedaadha. Kaarakteera adda anaafis addadha. Inni waan kanaan dura ittiin hojjedhetu hin ta'in waan haaraadha. Yommuu dhuftee waan haaraa hojjettu immoo ofii keetiis waan haaraa baraa deemta. Namoota wajjin hojjetturraa of jabeessaa deemta. Kanaaf nan ta'a waan haaraa ta'u baruudhaaf yaalta irra deddeebite. Yeroo wanta beekamaa ta'u garuu si rakkisu. Kanaaf iyyuu waan haaraa dhaddoo ta'eef irra deddeebi'ee yaaduu irra deddeebi'ee intiniin naa kennamu iskiriptiin naa kennamu irra deddeebi'ee ilaaluun anaafis xuruudha na jabeessa. Namoota gurguddaa wajjin hojjechuun koo immoo amma ilaalaan guddadhe isaanii abbaan koo ilaalaa guddate. Baay'ee maffageessinee ilaalaan guddadhe. Anis ilaalaan guddadhe baay'ee.
Kun jechuun atamma nama waggaa 38 taatee baay'ee natti tola baay'een gammadan. Taatummaan sun sii kennamee kana hojjetta yookiin immoo kaaraakterii suuqii nama suuqii gurguru sana hojjetta jedhamee gaafa sii kennamu wanti kaaraakterii kee sana ofii kee walitti fiduudhaaf chaalenjii si godhame maalidha? Yeroo isaan kanaan hojjetanaa jedhan dursanii natti himanii fiilmoota isaan hojjetaman afaan adda addaan hojjetaman illee ilaaleera. Namoota naannoo koo jiran irraa dhaqee saamunaa silkii fudheera. Kaaraakterii kuma kan afaan wal baruuf jechuudha. Ittiin ilaaluuf. Kanaafuu ittiin hojjechuu fi yeroo sii kennamu riisarchii gootee irratti waa hojjechuun gaariidha. Baay'ee gaarii ture. Mee tiimii kana akkamiin ibsitaati? Inni kaan si dandeessee hojjechiisaa, inni kaan immoo akka ati isa dandeessee hojjettu godha. Mucaan sammuu isaas baay'ee cimaadha. Yeroo miiraan hojjettu hin beelofta daftee beelofta yeroo beeloftu immoo beelofteen naannoo fayyaadhaa itti nama dubbiftu. Amala si dhowwata. Amala si dhowwata. Isa hojjechuu barbaadu nama kolfisiisuuf hojjetta wanta kana iddoo ta'eef immoo namni fuula kee ilaalee hin kolfu taanaan maal sii godha? Ati beeloftee immoo nama kolfisiisuun baay'ee dhiimu. Kanaafuu nyaachuu qabda, kolfuu qabda, gammaduu qabda. Waa gaafadhuun piroodakshinii keenyatti baay'ee simbeelessineerra moo waa nyaataa? Yemmuu jedhu amma ganaa baay'ee hojjenna kaa. Baay'ee hojjenna. Isa fuulduraa moo? Waan irratti jiraate dabalaa akka deeman beekaa asumaan immoo ergaa isaanii beela'uu hin qabnudha. Keessa dabarfachaa jirta. Abaaboon illee gammadaa jirti kunoo. Dudduubaas gammadaa jirta. Isaan soora kun qabu. Ati nyaanna rakkoon qabu. Maal goota? Jaalalti onirraa eedaumillee sida beendanda'u anafsi holee. Jaalalti onirraa eedaumillee sida beendanda'u. Yeroon immoo yeroo teknooloojii wajjin dhaloonni fiigaatee jirudha. Even viidiyoon daqiiqaa tokko tiktookii irratti hojjetamu yerootti warreen diraamaa kaan sa'aatii dheeraa hojjetaman caalaa jiruttidha kan inni jiru. Bubbeen kana teknooloojii giddu galeeffachuu keessatti akkasumas qulqullina qabiyyee irratti xiyyeeffachuu irratti hagamidhaadha maatiin keessan yookiin immoo maal fakkaata gama keessan sun? Yaa egaa siitkoomii bubbee yeroo hojjennu istoorii isaa qofa magaalessuu qofatu hin taane akkaataa waraabbii isaa qulqullina isaa irrattis baay'ee xiyyeeffannee kana gochuuf immoo meeshaa qofaan gahaa miti meeshaa teknooloojii irra ga'een waraabuu qofaanii riizaaltii sana siin fidu. Maaliif amma fakkeenyaaf nama leenjii waraanaa hin qabne tokkoon yoo meeshaa waraanaa ammayyaa tokko fuutee itti laattee waan tokko gochuu hin danda'u. So akkuma kanadha hojiin piroodaakshiniis meeshaa nuyi fayyadamnu qofatu hin taane kan sirriitti nu gargaare piroodakshinii keenya ol kaasuu fi namoota nuyi wajjin hojjennudha. Kaameeraa namoota opereetii nu godhanii, namoota laayitii nu hojjetanii, editingii dabalatee namoota saawundii nu hojjetanii ogeessota yeroo baay'ee wajjin turreedha. Siitkoomii kanaan duraas walii wajjin hojjechaa turre, waggaa 5, 6, 7 walii wajjin hojjechaa turre waan ta'eef amala walii sirriitti wal beekna. Hojii tokko irratti gaafa hojjennu akka tiimiitti hojjennu. Piroodaakshiniin keenya asumaan iyyuu kana galateeffachuu barbaadu hundumti keenya hojii namni wal irratti ilaalu hin jiru. Hojii hunduma keenyatti wal gargaaree hojjetaa jechuudha. So teknooloojii mi'a fayyadamnu qofaatu hin taane sammuu ijoollee nu wajjin hojjetaniitu baay'ee ba'eessadha. So siitkoomii keenya siitkoomii qulqullina isaa eeggateedha. Diraamaa afaan Oromoo amma dura ture keessaati sadarkaa tokko ol fooyya'aadha jennee amanna. Miti hir'ina na gargaara akka. Akkasidha. Bubbee kana wanta barreerra, wanta beeknurra, hawaasni kunis waan amaleeffateerra maaltu adda godha? Bubbee hawaasni kallattii kanaan eeguutii qaba. Kanatu adda isa godha. Diraamaa kana jettee wanta ati kaastu maalidha? Waan lamaa sadan tokkoon kaasuu danda'a asirratti inni jalqabaa. Namni kaaraakterii hojii kee tokko ittiin si jaallatee kaaraakterii sanarraa gaafa jijjiirtu xiqqoo ittiin tolu wanti xiqqoo keessa isaatii gaddii wayiitti dhaga'amu maaliif waan ittiin si baree wayii qaba yoo ta'eef amma kaaraakterii nama gaarii tokko yoo argee namni sun namuma gaarii ta'ee keessumaa dandeettiin aktingee gaarii ta'ennaan nama gaarii dhadheessi fudhata kaaraakterii biraa irratti gaafa nama hamaa taatee hojjettu namuma gaarii sana wayyatudha. So waan haaraa sanatti baruu fi yeroo fudhata. Kanaafiyyuu akkuma Ermiin jedhee akkuma Baaboon jettee kaaraakterii kanaan dura fudhatan irraa addadha. Kaaraakterii siitkoomii bubbee keessa jiru namoonni kanaan dura iddoo biraatti waan biraa hojjechaa turanii almost kaaraakterii faallaa ta'e hojjetu asirratti. So sanatti baruu fi oodeensiin episoodii muraasa
obsuutu irraa eegama. Kaaraakterii haaraa kana garaa bal'atanii egaa inni iddoo biraatti baran sun akkuma jirutti ta'e kun immoo yeroo muraasa keessa jaallatamummaa isaa dabalaa waan deemuu fi obsanii itti adeemutu irra gaariidha jedheen yaada. Sanarraan kanaaf akkuma siresiin jedhee kwaalitii akka jaankoo piroodaakshiniitti tiimiin keenya kan nuyi itti amannu kwaalitii fi kontentiidha. Wanti hojiin nuyi hojjennu jalqaba irratti qulqullina qabaachuu qaba. Qulqullina isaa taansee immoo kontentiin keenya immoo kontentii hawaasa madaalu saba keenya madaalu ta'uutu irraa eegama jechuudha. Kana lamman guunnee irra dheen yaada. Tiimii taatota baay'ee jajjaboo qabna. Taatota kennaa ajaa'ibaa qaban hedduu qabna. Piroodakshin tiimiin keenya piroodakshinii dandeettii ajaa'ibaa qabanidha. Warra kana walitti daballee AMN PLUS wajjin fuuldurri keenya ifaadha jedhee mayyaa dhaga. Akkasii mootoon keenya. Ifaadha. Hayyeen AMN PLUS egaa waan hawaasni magaalaa keessumattuu magaalaa Finfinnee jireenyi magaalaa isaa maal fakkaata waan jedhugaa miidiyaa magaalaatiif waan ta'eef magaalaa irratti waan xiyyeeffatu bal'inaan kan irratti hojjechaa jiru. Asasee fidee immoo tiimii bashannanaa keessatti gama aartiinis sosochiin akkasii jalqabamuusaa kun isa carraa guddaadha. Kanas dabalatee immoo siniinis dabalannee tiimii kana dabalannee gaafa wajjin hojjennu nuufis gammachuu isa guddaadha. Akkuma ati jettee fuuldurri keenya AMN PLUS wajjin gara fuulduraatti. Gaafa piroodakshinii kana hojjetanii post piroodakshinii keessatti wanti dhiibbaa kanatu dhiibbaa nuti ta'e kun kanatu chaalenjii nu godhe jettee wanta ati kaastumee maalidha? Wanti guddaan chaalenjii nuti ta'e expectationii keenya yookiin dirqama nuyi ofirratti feenetu chaalenjii nuti ta'edha inni yaada. Wanta biraa caalaa maaliif al tokko tokko amma fakkeenyaaf atileetiin tokko maaraatoonii tokko sa'aatii lamaan yoo fixe isa taanu sa'aatii tokkoof daqiiqaa 50 fixeedha yoo ofitti murteessee chaalenjiin isaa itti caalaa deema. So hojiin keenya kunis akkasidha. Taatota wajjinis piroodakshinii keenya wajjinis hojii keenya kana isa kanaan dura hojjennu salphaatti hojjechuu dandeenya. Itti barreerra waan ta'eef salphaatti hojii garuu waan tokko ol kaasnee hojjechuu qabna isa jedhu waan ofitti murteessinee fi isa hojjechuudhaaf immoo baay'ee chaalenjii qaba ture. Inni kaan immoo beekamaadha. Nama wajjin gaafa hojjettu amala adda addaatu jira, hojii adda addaatu jira, hojii piroodakshinii keessa immoo chaalenjii baay'eetu jira. Chaalenjoota warri sun egaa nuti amma itti barruu keessa baanee chaalenjiitti iyyuu lakkoofna. So bu'aa bahii baay'eetu ture. Faayinaalii garuu as geenyeerra. Kana booddees morma jiraata chaalenjiin bu'aa bahiini. Garuu caccabsaa magaalaa fuulduraatti deemna. Fuuldurri keenya maaloodha jechuudha? Ifaadha. Ifaadha. Ribni faadha dhabdanii yeroo itti hojjetan hin jiru akkamii amma tokko odeeffachuu yaaleetan ture nyaata fa'aa yeroo malee fa'aa nyaata yeroo itti turtantu ni jira as bulanii hojjechuu nasan sana ammee akkamitti yaadatta? Yaa hojii keenya kuni caalaan isaa warri aktoroonni illee manumatti rafanii dhufu. Aktoroonni keenya asitti yeroo dhufanii baay'ee yoo rafanii nu rakkisanii isaan baay'ee aktiiviidha. Akkuma inni jedhe immoo bunaaf nyaata baannee jala fiigna waan ta'eef namni tokko gaafa dadhabu qabisa kana jecha. So dhugaa dubbachuuf kaka'umsi tiimii keenya keessa jiru baay'ee olaanaadha. Sa'aatii dheeraa hojjenna. Caalaatti garuu hojii piroodakshinii isa hojjetamutu ulfaata. Kaameraa hojjechuu, laayitii hojjechuu, editingii isaa hojjechuu maal isaatu nama dadhabsiisa. Maaliif amma taatoon gaafa hojjennu taatoo keenya hojjennee waraabamnee xumurree gara mana keenyaatti deemna. Warri piroodakshinii hojjetan garuu biratti hafanii editii gochuudhaan sagalee sana baasuudhaan wanta hin argamne dadhabbiin argamne baay'ee isaantu itti dadhabaa jechuudha. So post piroodakshinii namooti nu wajjin hojjetanii warra kaameraa hojjetan warra laayitii hojjetan dabalatee hamma irraa eegamu ol nu duukaa dhamaanii maal jennare waaqayyo isaanii eebbisu harki isaanii eebbifamu jenna. Hojii isaanii ilaalanii immoo akka isaan itti gammadan beekna. So gammadu eessa dhaqu maal? Keessumaa taatota bubbee keessatti Siitkoomiin kana keessatti hojjetan keessaa wantani piroomooshinii sanarraa argee na ajaa'ibe taatoo daa'ima sana akkam ture kan ishee fiduun rakkisaan ture? Egaa kaaraakterii akkuma silasiin jedhe kaaraakterii akaakaati amma daa'ima xiqqootti qabna Siitkoomiin bubbee irratti. Daa'ima xiqqoo umurii waggaa 6 taatee kan hojjettu jirti Dhufaana. AMN jedhamti. Isheen kaaraakterii ishee irratti mucaa baay'ee dandeettii qabdudha. Mucaa baay'ee yeroo isin jedhu nama umurii ishee waggaa 6 garuu nama waggaa 10 ol aartii keessa turte wayii fakkaatti gaafa hojjettu.
Egaa hundi isaaniiyyuu laphee isaanii rarra'e jedhama. Abdiidhaan akka eeggatan egaa abdii guddaan qaba. Keessumaa taatoo jiran keessaa ishiin ijoollee baay'eetiif abdii taati, mooraalii taati jedhee tayyaadha. Baay'ee gaariidha. Fuula faamilii ispiriitiitu jira. Bubbeen kunis siitkoomii tuun taane akka maatiitti akka faamiliitti walii wajjin jalqabneerra. Egaa yoo Rabbi nu gargaare immoo yeroo dheeraadhaa fi AMN PLUS wajjin immoo hawaasa keenya qabannee gara fuulduraatti deemna. Dhaamsa kee warreen hawwiidhaan torbanarraa gaa abdiidhaan bubbee siitkoomii kana ilaaluudhaaf hawwiidhaan eeggatanii fi daawwattootaaf dinqisiifattoota jaallattoota keessaniif maal dhaamtaati? AMN PLUS subscribe godhaan jira itti dabalaan itti bashannantuu afuuraan illee itti fayyadameen irraa qaba. Ijoollee cimoo, ijoollee jaallatamoo, ijoollee dandeettiidhaan dhangi'amanii. Ijoollee ija qabdu. Baay'ee. Maqaatu dhooftee gaariidha garuu. Keessuma akka jedhamu barbaade. Keessumaa jedhamee tooyya. Olii wajjin hin taane bubbeedhaan wanta gaarii ta'e wanta isin madaalu qabannee dhufaa jirra waan ta'eef nu eegaa obsaan nu waliin turaatii nu daawwadha. Itti gammadduutti bashannantu isin jira. Daawwattoota keenyaanis AMN PLUS daawwadhaa. AMN Afaan Oromoo YouTube channel subscribe godhaa. Televizyinii keessan irra immoo AMN PLUS fe'adhaati. Gara jalqabaatti gara tokko amma afurii keessatti ol butaati. Nu eegaa dilbata torbanarraa sa'aatii akkasiitti achii kaasee egaa yeroo dheeraadhaa fi episoodii keenya tokko jennee jalqabna. Isa tokkoffaa ilaalaati yaada isinitti dhaga'ame waan itti dhaga'ame hunda isaanii nuuf haa barreessanii. Maaliif hojiin kun hojii kan keenya qofaatu hin taane hojii uummataatis waan ta'eef yaada Ermiin jedhe sila yaadumaan akka qabatanitti nu waliin haa turanii nu haa daawwatanii isinis immoo mana keenya dhuftanii nu gaafachuu keessanii fi maal hojjechaa jirteettanii egaa hawaasa keenya dura dhuftanii mana keenya argitanii indillee gaariin turre garuu egaa kaffaltanii maal goonan. Bunumatti hin binne. Bunumatti hin binne. Baay'ee ulfaadhaa. Warri AMN gaazexeessitoonni hojjettoonni AMN hundi keessaniyyuu baay'ee galatoomaa simannaa nu gootanii fi egaa walii wajjin immoo itti fufna. Ayyeen isinis illee guddaa galatoomaa hojii kana fakkaatu hojii hawaasa keenya madaalu keessumayyuu waan magaalaa wajjin wal qabatu hawaasni keenya jiruuf jireenya isaa maal fakkaatas jedhu qabatanii dhuftanii bubbee qabannee AMN PLUS wajjin fuuldurri keenya ifa. Galatoomaa alfaadha. Turtii bareedaa ture. Atis guddaa galatoomii jennu. Hojii raawwachiisaa olaanaa Addis Miidiyaa Neetwork Obbo Kaasahuun Gonfaa sirna waliigaltee waliin hojjechuu AMN PLUS fi Janko Production waliin taasifame irratti ergaa isaan dabarsan. Qabiyyee keenyaan bifiyyeesaan teekinooloojiidhaan akkasumas immoo humna namaa gahaa ta'e qabaachuudhaan akka miidiyaatti eessa ga'uu qabna kan jedhu egaa karoora gurguddaa qopheessinee karoora sana keessatti hojiiwwan guddaa hojjechaa turreerra. Chaanaalii dabalataa amma AMN PLUSiin hundeessinee dabalataan maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu sana bu'uura godhachuudhaan hojii gurguddaatti hojjechaa turreerra jechuudha. Aartii guddisuu keessatti akkuma hundumti keessan beektan magaalaa Finfinnee keessatti hojiin guddaan hojjetamaa jira. Keessattuu bakka itti fiilmiin dhiyaatu, bakka itti tiyaatirri dhiyaatu, dargaggoonni bakka oolmaa gahaa akka isaan qabaatan gochuudhaaf anfiiwwan garaagaraa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiran aartiin keenya sadarkaa barbaadameerra akka inni gahu gochuudhaaf akka waliigalaatti kontiinariidha malee kan isaan hojjechaa jiran kontentiif itti gaafatamummaan isaa kan artistoota keenyaati jechuudha. Isinis carraa guddaa qabdu. Addis Miidiyaa Neetwork wajjin hojjechuu keessanitti dhugaan isinitti hima kan itti boontan filannoon keessan sirrii ta'uusaa kan itti mirkaneessitan yeroon isaa yeroo sirriidha jedhee yaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya AMN PLUS irraa qorii dilbataati kan isin daawwachaa jirtanii maarreen qorii dilbataa keenya guyyaa har'aatiin immoo keessa qophii addaatiin egaa maatii siitkoomii diraamaa bubbee waliin turtiin nuti taasisne egaa akkana fakkaata ture. Iddoo akka irraa barattan akkasumas illee akka itti bohaartan homaa tokkollee shakkii hin qabnu egaa isinis dhaamsa isaanii dhageessaniitidha kan isin jirtanii imaanaa isinitti kennatan kan ammoo akka baatanii
maatii kanas akkasumas immoo hawaasa kan akkasiin boonsitanii abdii guddaadha kan nuti qabnu sinirraa kan eegamu yeroo mara AMN Plus irra godhatanii qophii bashannanaa akkasumas diraamaa bashannanaa kana daawwachuudha abdii guddaadhaan akkasiin eeggatan waan sin madaalu akkasiin qaqqabu abdiin keenya isa guddaadha har'aaf qophiin nuti qopheeffannee kana fakkaata qophicha qopheessuun kan si waliin turtii taasisee Ancaattuu Shumii akkasumas ogeessota kaameeraa suur-sagalee akkasumas illee gulaaltota qophii waliin ta'uudhaan haala kanaan sin biraan geenyeera qophiileen AMN Plus bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an itti fufu isaan waliin turtii gaarii qabaadhaa jecha ana waliin garuu nagaatti.